السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل نجا كابتن فيا كابتن جرتني جرا وتسا الحمد لله. أكس ما صورينا من تابرا شمار كابوني أكمل نجا كابتني فيا كابتن جرتني بقى جراتم بقى جراني سنين جتا أرانتنا وان هاري أتكاني سنين دي بيها هو وتري متي بقى تنازلا جرتن أوف جركي خايتون أنتون يوم في المهم ما تون جاي تون توني سنبرام أنا دوتو كردوتو تكيا أرانت ناس كنو ديمني دفني جرا أردي سافوتان أكبراتين وردي أكبراتين تنفدي يا أنا دقيقة شني ورابي أنا ديمني دفني جران سنيجا أكمل دوتو تكيا تكو سني تنجيرامني سني تنجا قبني وان هاريا تكاترا وان ما كمتشيس وان دسجو garuu viidiyoo kana keessatti isiniif hin himu viidiyoo itti aantu fa'aa keessatti yoo ta'e malee viidiyoo kana keessatti isinii himu sorry እና አራንት ነው ማሊን ከበዴ ዱፌ ኢማን አራንት ነው ማል ከበቴ ዱፌ ዋን ሃሪያ ኩዋን ነው መገመቺስ ማሊ ወጀታን ዱካ ደኩንስ ነው መገመቺሳ ገሩ ወንቲን ስላንቲ ደዴ ዱፌ ካን የሮብራቲን ሲኒማ አረሞ ወንቲን ሲኒ ፊዴ ዱፌ ዋን ሸመረኒ ላለ ተመሌ ጆሌ mata dira alla tu biton kuna rati fama oli tolen dira sut majati asala kana bana yetaf jati jalaba isni da garu like goda subscribe goda jalaba mushakan mati garu isni leyo barbad no boleti te sani ammas hadate sani filmote sani jarti te sani fileni ta sani ko amma gore isni tinde restaurant na refens para na fan oromo kana ni dadda ha miti أكتين كتاتفي لا فكاني سنجا مالي فكنا بيتاني أرى دريس نتي ميبي مالك نكنا تفان رمو خنولي دا قبل جت شب سيسني فيني مرة تنا سوا أني أكمل سني ميت على دريراتي سامو غندين سلانة تيجي رادوسون ربطان هارك ربطان percentage سجلتها ميول جولي أمارا جرا أما سكسماس ورين أمنتا أماتيا ortodoksi da Islam miti sanma fana ko tibratin gudda desi huma tibratin gudda desi sani hu sana fana mara san rogda harki rogda fana mara san ganda kanya kesatis anak man sinja ko tibratin gudda de kon dia sa huma fana mara ti sa fana romo tisne so itu romo bas kristian sa aku ti kristiana na بقى أنا اللي أفاني نتبرد ديست كفا أفانا مرت فاتني لا كتاكل أني برد أفانا رموتني برد يعني لما فهموا gantinya nanti itijira dus karena kutana afana mara sani dreda namarnya njira marmali jina de malala yona namani takamun magahada sani kina afana romo hona kawli ta haja chuda garu mana sosmana sautin tikola kana koda jupti barbadeti garu sirri surafi yalutin jira inshallah angana li sirri tinjira ulwa duro fili kana rani sirri sejetin abdi kaba anna antin arresini pidi refe zaiti defensa de resu zaitin jira fakenya fanama fota kana kuma gartaniti ila fula ki yenusati nufade akan wati kuni muasin defensi kenya jura jollen dubra fakenya famana rabada ledu mnamen كاغويا كنا شفنا تيمتو بيت اللي كنا شفنا تيمنا ما ست اللي كنا شفنا ندمنا أكيد تكون بكمارة سنيفور فينسي بكا كنا كنا هيدون رادو مجد شودوتي فكين يا فرفيسا سنين كابو ملا تاريون فوتا كنا يسندرا باسي ندورا في غنور تاني مدينا كنا سنين جو دلان ملا تاتي مولو تاتي مونن جينا لسنين تنديري سو زيني رفينسا ديري رفينسي تو تكلا في سبنا غراجلا أنا فايدة ميكنا كواني فايدة مهنا كريتك أنما فايدة ما جي إتنغورسو أنا واني فايدة ما كتكمو نما وان براتو شير نين قدا ما يمكن كان شيرين قوني فريت ما إسني كبدير فيديو شولا وري ماتي وري channel كنا ماتي هنتاني هندي كيسن سبسكرايب قولوا ماتي تاني سنجا وري دوراني مو ماتي تاتني جرتم وري سبسكرايب ينقوني وري فيديو كنا إلا رانتنا برندا كبنيف شير قولوا رانتا كبسيسا هكا إساني رفني ماتي نولين تاني سنجا akkasi daawwattoota fi hordoftoota kiyya warri na jaalattan araan kan isin ilaalan barbaada viidiyoon kun hangam takka akka ilaalamu laalleeti akkasi walitti deebina jechuudha zayitiin arrees na agarsiisuun rifeensa hedduu laaffisaa hedduu dheeressaa hedduu jechuudha hedduu takka dheeressaa anu akkuma keessan kanatti ni tubarraa laale
garuu fayyadamee irraa lawxee akka deetiin jira jijjiirama akka deetiin jira isinillee mee maaliifin isiniifis isinimni maaliif isiniifis irraa hin fayyadamne jeetiin qabadee dhufee jechuudha daawwattoota fi hordoftoota kiyya. Kaaniin amma distii keessa kaa'ee wanta roozmeeriidha. Roozmeerii takka immoo xobsa qaxalii jaaniin Itoophiyaatti asitti immoo arabni ikliilal jabal jaan na dura roozmeerii sanii itti naqee san booda immoo habba suudaan itti naqee san booda hulbata biyya keenyaa ni beektanii ijoolleen Harargeessi Oromoo beeti garuu ijoollee beeknetta bira. Na waa hundaafuu maqaan isaa hulbata jaaniini afaan arabaatiin biyya kanatti hulbaa jaaniini. Akkasitti isaan sadeen eega waliin naqee booda kun zayituun namni hin beekne jiru wayiraa zayijaaniin afaan Amaaraatiin illee afaan Arabaatiin zayituun jaaniini afaan Oromootiin zayituun nama jaaniin qaaqanii naan beeku. Zayituun isin waan feetanii fayyadamuu dandeessan qoy dura waan itti naqee isin hime kun kaastar oil jaaniin afaan Ingiliffaatiin afaan Oromootiin immoo hin beeku wallaahi buqqeedha wallaahi buqqee miti shirraafadhe maqaa isaa wallaahi. Isin komentii jalannaa barreessaan raafadheetiin jira afaan Oromootiin afaan Amaaraatiin eegluu zayit jaaniin isaa እና ዱካና kamuu deemtanii yookaan kaastar oil jettaniin isiniif kannan garuu wayin isinii himata hordoftoota kiyya gizee zayita kana gootan distii ittiin fayyadamnee fi malaakaa ittiin fayyadamne yaani yeroo biraa nyaatatti godhuudhaaf ittiin fayyadamne san godhaan duraan distii sana ittiin fayyadamu ture har'aan booda garuu ittiin fayyadamu. Adiin kun immoo kaniin itti naqee ni beektan kokonat oil namni hin beekne ni jira jee yaadu Itoophiyaatti raanjil jaaniini Itoophiyaatti zeer raanjil jaaniini afaan Oromootiin afaan Arabaatiin immoo kokonat oil jaaniin afaan Arabaatiin joozal hindi jaaniin zayit joozal hindi hojjetaniin namni hin beekne jiru akkuma beektanii zeenni raanjil hattaa mataan keessan yeroo isin dhukkubuuf hedduu takka bareedaadha. Itoophiyaatti rifeensanii naqatanii gizee mataa nama dhukkubu mataan naqatanii sammuu tanarratti እና roosmeeriinis akkuma beektanitti rifeensa hedduu laaffisuudhaaf dheeroisuudhaaf hedduu takka barbaachisaadha. Akkasumas gaafannoo abbaan barakaa kajaanii takka immoo abbaa soodaan kun gaar nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam du'a fakkeenyaaf dhukkubni inni fayyisu hin jirre yoo jiraate du'a qofa jee waan akka forfoon yoo rifeensa keessan keessa jiraate yoo waan akka injireellee maal godhaa miti rifeensan keessa fakkeenyaaf intalli dubaraa keessa injireen ni jira jechuun qaanyiidha. Fakkeenyaaf garuu yoo si dhufe osoo hin beekin osoo itti yaadiin rifeensa keessatti ka argamu ta'e hedduu bareedaadha. Wanti habba soodaan hedduu bakka rifeensa keenyallee akka gurraachomuu nu godha. Rifeensa akka tokko ni jira akka adii tokko adiillee osoo hin ta'in akka dhukkee wayii dhiitus tolchitus kan bareenne tokko rifeensa akkasiin jiru rifeensa akkasiitiif hedduu akka kalarii isaa bareechaa ammas baakteeriyaallee rifeensa keenya keessa jiruufillee dawaadha. Akkasumas yoo hedduu faayidaa qabaa kan hin beekne jechuudha. Hulbanni immoo hulbata bishaan hulbataatu dambisaati mee rifeensa keessatti badda wallahi rifeensa keessanii hedduu keessan ciisne imaanii maal jettee naan jechuu teessan. Innaa kun akkasiin isin jaa ibidda jalaa xiqqeessitanii miti hedduu takka jalaa xiqqeessitan immoo shaakkaa arabaatti itti gaddistanii qabeenya arabaatti jettanii gaasatti gaddistanii innaa hedduu jalaa wanni gootan qabdanii akkanatti suuta jee innummaan ani hin beekne hulbataatu akkatti oomishaatu hin beekne waligala salleetee kun akkanatti jira akkana ta'ee jira jechuudha. Amma jalaa dhaamsee halaas hanga qabbanaa'u jee itti dhiise jechuudha. Wallahi urgaan isaa sila zayit raanjil ni ajaa'ani garuu kun urgaan isaa maashaallah tabaarakallah maashaallah hedduu takka namatti tola hedduu takka namatti tolu jechuudha. Innaa yoo fakkeenyaaf dibattaniitu yoo feetan rifeensa keessan osoo dhiqatiin saa lama dura dibattanii san booda dhiqattanii rakkoon qabu. Yoo feetan immoo eega dhiqattan booda yoo dibattanis rakkoon qabu. Anuma eega osoo dhiqatiin illee yeroo saa lamaaf akkanatti hinnaa takka ammoo qasiidaa waliin gootanii dibattanis hedduu takka bareedaadha. Deebii ammas eega dhiqattan boodaas eega rifeensa dhahattan booda bakka afur bakka rifeensa bana garaachilla wanti guddaa wanti caccabsu rifeensa akkanuma dhiisuudha hiikaa dhiisuudha. Hiikaa hin dhiisin rifeensa keessan
dhaadha gisee dhaatan san hedduu takka yaani caccaburraa illee wanti isa jabeessu sanuma. Zeenni kun rifeensa farmiidhaan goddaamee rifeensa kireemiidhaan goddaamee rifeensa keemikaala aynaatiin goddaameef hedduu takka bareedaadha. Jarrabaatee natti deebi'aa jarrabeetiin isin deebiin isin jaalattoota fi hordoftoota kiyya. Warri chaanaala kanaaf maatiin ta'een akkuma yeroo hunda jootti subscribe godhuudhaan maatii ta'anuuf ta'an isin jaa warri immoo dura subscribe gootanii jirtan galatooma akkasumas share fi like godhuudhaan warra uummata hariyaa biraatiin nuudha qabaan isin jaa hedduu takkaan isin jaaladha hedduu takkaan isin kabaja. Salliin kun akkana ta'ee jira salliin immoo takkaa zeenni ani irraa wanta godha baqa amma irraa cammaqeetiin wanta keessan naqa ani wantu qaruma raanjirsan keessatti deebisee isin immoo qaruuraa inaa feetan keessa kaayyachuun mirga qabdanii walii galatti hinaa jaa'u hedduu takka urgaawaa roozmeerii keessa jira qixalee ni beektan gaa Itoophiyaatti barbarree keessa godhamaa gisee foon godhamu keessatti ni godhamaa xibsii keessatti ni beektan isinu nakka isin jaa daawwattoota fi hordoftoota kiyya baay baay kunoo zeenni kana fakkaataa xiqqoo boodanii xaliilaa isin xaliilisitanii akka gootan isin beeka kana boodan isin agarsiise.